لبستك فولا خي دبتة وصار هني دبنا فولا بوتو دبنا دورمو كفولا سنيد دبتة دينو رز فلت بلا بوتة ولا شيطانا سجلي سادقو دمو مو إساركو فلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبو أمان لفي آملتي كلنا كيركيرتي شراني ورقمي وبقوم نبوتي تولا شوار كفوني خوجمتو تافي وردفتو تكنيا كان سين داوچا جيرتن واي انورودا كان كوبي كان سين ديسي انا مچاكيسن قتلي واي انورو كن كان مو ياسن جاش أرانتنا كوبي أدا كونه دبنا كوبي كينيا كمي لما كيسا تكفلدو شودا سنيفو خوجمتو تافي وردفتو تكنيا كوبي أرا خنرتي أيو في دي رفتي جچون كيسن نولو also فيديو خنا خيسا كانت ميله جنفونه بكديم توسن سبسكرايب كودا اور channel خنا فاري تاتن اوكي warri ammoo duraan gootanii jirtan galatooma maqaa hordoftoota waa'ee noorootiin maqaa keessaniin inni isin galatoomfadha saniifuu kabajamtoota hordoftoota keenya warri duraan chaanaala kana subscribe gootanii jirtan like heddummeessaa namni namaanan fidee dhufee kana jaalattan like kuma qoron godhaafin isin jaa arraantana keessummaan teenya tan qabannee dhumne lama keessaa takka filadhuu irratti tan afeeramtee argamtu كيسما خينيا خبجمتو في جالتمتو أكسمتي تيك توك رتي نما بيكمو أكسمتي إنستغرام كان رتي نما فلو قدا كبو سريفو دسي شافي عننيتي دسي ويلكم عشان ما هركفوني خبجمتو تعرفي جالتمتو تخيني أكسمتي اللي ماتي وين أورو هندي خيسنو بقي نجيها ناكباتن بقي ناجراتن بقي ولمانو جران سنين جتا وأني أورو بدون ثاني عادتما asumanu yasin kenya waan orratin afeeru khaytif heddu galatomi warreen hangaarran tana wamati waan oro hintahin akasumanu mati waan oro taatan akasumatti le warreen garte waan oro dura jara gubate jira isin jala badale saahibotan kaysanif share godada ak waan oro bakka hunda gooti mucaa kanya khajala gubate khana agartani kuma dibba amata bara harawa khana ratti akka guutani abdi gudda sirra qaba malif nuti oromon bahara waan taanif jechu abdi gudda irra qaba هاي بقنا جاء نافير تجاجلته تولي قالتهم الدسي واي يروكي فرتي هم كانوا مو يروكي وريدي channel خيارته فيرمته مكان وردفتو واي نورتين قالتهم سينجا مي دوران دورسه غافين التسين إيجالو دسي شافي عنني جتشونو ما جتشولا أكسوتي دسين أيستي دلتي شافي عنني هون أبغى خيتي مو يكون كانوا مو مالي مي نافي مي أيستي دلتي أيستي برتي أوكي هاي galatomi dasi jechuuni maqaan khaya yeroo galama subiina daladhe hoggu adun diimtu sani beetanii akkana olbaat jechu biyyateetti ga barii galama jaanini yeroo sanin daladhe sani faala fi abbaan kiyya maqaa dasi jaamuna baasanii akkasumatti illee dasi caffee aannanii kana namoota hedduutu caffee aannanii kana abbaa kiyya fudhata garuu an dasi alii yusufooti maqaan kiyya abbaan isaa alii caffee aannanii tanammoo wanti itti moggaafachuu dandeef مشيو تنجا تكادرة تدسي جامتو أنس دسي عليتي إشيني دسي عليتي سنيفو يورو هدو فيسبوك كارت إشيني دسي علي أنس دسي علي نمونا الدنوباسوا ولا لنيف علي سن إشي داف ليسي أني مو خراب باديات أفي أنني جامتو تنا دسي أفي أنني تجي جيري جتشولا أسمانو باديات أفي أنني هدو سجالة لا أنجان اتفوفي تلا يا قالتهم كوبي كان يوردفا جرتا akka gaariitti qophii keessan hordofuu osoo hin tahin gaafa siif mustariyaa YouTube eegaltanirra viidiyoon teessan ta durillee na jalaan baane daawwattoota keenya jalallee akka hin baane abdiin qaba warri hin laalinillee akka laalu asumaan hin dhaamsa dhaamaa fi yoo laaluu baattan laal laayikii takka isin roobsa yoo laaltan immoo kudhan isin roobsa quba qabaadha akka si laaluun ashirayee qophiin keenya lama keessa takka filadhuudha saniifuu waan filadhu siin jenne kana narraa dhiisii an kana filachuu hin danda'u maarree jechuun hin jirtu saniifuu lama keessa takka filattaa jechuun si galema amma naa galee jira akka gaariitti itti fufuu ni dandeenya ayyeen filadha tole gaafii keenya kan duraa kan itti eegallu nyaata keessaa shuumoo fi mitaatis kan filatta lamaanu nyaata keessaa mixaaxee shifishuun mollee waan ana hedduu jaaladhu lamaanuu nin jaaladha maaliif intalti baadiyyaadhaa waan hunda jaalatti waan ta'eef keessaa fuuniti warri baadiyyaa shuuma mixaaxee nyaataa guddanne
dhugaa dubbachuuf lamaanuu hedduu jaaladha garuu immoo erga takka dirqama filadhu jettee immoo shummoon filadha maaliif keessaafuu yeroon galama subii aanan itti naqee akkasitti qaqam godhasanii yaadatu jira waan ta'eef. Atara keessaa guutaan isaa shummoo keessaa. Lakki jiru abshiir. Odongorree keessaa nyaadha. Odongorreen keessaa nyaadha. Tole eegalatoomii gaaffii keenya kan lammataatti ceena. Ayyee. Gaaffii keenya kan lammataa keessaa uffata diimaa fi adii keessaa kam uffattu jaalatta? Dhugaa dubbachuuf amma kana dalaguma tiyyeerra dhufte maaliif yoo jennee akkuma arraa akka uffadhee taa'aa jiru kana yoo agartee ni ajaa'ibdaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan diimtuu hedduun jaaladha. Akkasumatti illee waan diimtuun waan haalaan jaaladhu keessaa uffata adii hedduun jaaladhu dhugaa dubbachuuf garuu namoonni hedduu yeroo hedduu uffata adii ni filatan jiruu isaanii keessatti garuu uffata diimaa hedduun filadha keessaaf diimaaf gurraacha faasoo ta'e hedduun filadha dubbii takka malee cinqii takka malee diimaa filadha jechuudha. Sababni diimaa filadhuuf yeroo hedduu ani deeggartuu Manchester United namoota beekaa tana maaliyaan Manchester United akka jirutti yoo beekan shayxaanota diimaa jaanii ni maaliyaan isaanii diimaadha. Saniifuu maaliyaa diimaa anaaf laayikiidha sigalee akka gaariitti jaaladhaan. Uffata diimaa jaalataa jechuudha. Akkas akka ajaa'ibatti. Okay, gaaffii keenya kan itti aanutti dabarraa gaara bineensota bofaa, leenca, maarree kan hunda jiru keessa jiraachuudha kophaa kee moo doonii gubbaa doonii baarrii itti ka'ee roobnis gubbaarraa roobu jiru kophaa kee irra deemuutu irra sii jira gaara bineensotaa fi bofaa waa hundinuu keessa jiraachuudha moo doonii san gubbaa jiraachuutu irra sii jira? Dhugaa dubbachuuf gaara bineensonni hedduun keessa jirus nama sodaachisaa. Akkaan nama sodaachisa maaliif achi keessa waan si mudatu waan hin beekneef. Lammaffaa doonii roobni irraa gubbaatti roobu kan bishaan itti ka'ee gubbaa agartee jiraachuunis doonii san amma fakkeenyaaf yoo bishaan haalaan guute keessa lixuu dandeessaa ni ulfaatti. Yoo gaara jennee gaara keessas bineensa hundaa jira mee akkam goona dhiira. Amma dhugaa dubbachuudhaaf doonii sanirra gaaruma san bineensonni hedduun keessa jiru sawwayya maaliif ifee idee jiraatta waan ta'eef. Akka kiyyatti gaara saniin filadhaa jechuudha. Gaara filattee jechuudha. Okay. Abbaa keetii fi ummaa kee kam filatta? Allahu akbar. Amma fidde dubbii kuna. Duba mee ijatan lamaanuu keessaa baasuun hin taatu. Abbaa tee fi ummaa tee kam irraa filatta? Abbaa haadha. Dhugaa dubbachuudhaaf galanni haadhaa hin dhumu nu baattee nu guddiste abbaanis akkasuma nu carraaqee waa meeqa nutti arga abbaan keenyas amma tanarra gaa du'ooman filadha haadha fi abbaa kiyya addaan baasurra. Saniifuu dirqama tokko filachuu qabda du'a. Wayyoo dhugaa dubbachuudhaaf amma garuu wanni hanga haadhaa hin jirtu maaliif addunyaa tanarra wanni hanga haadhaa hin jiru. Wallahi wanni hanga haadhaa hin jiru. Abbaa qabaachurra haadha qabaachuutu irra wayyaadha. Warri dhiiraanatti naariin dhugaan dubbadha. Bakka tanatti maaliif abbaa gaarii haadha gaarii dhugaadha. Isaan lamaan oddaa baasuun hin ta'u immoo jiruu teentee tana keessatti yoo dhugaan duuti rabbii kasirraa fudhattu ta'e sila haati teessiif jiraattee wayyaa maaliif abbaan kan kee kun boru galama yoo jaartiin haati tee duute fuudhuu danda'a ijaanis argaa jira waan ta'eef haati teetuun immoo sirra caccabxee sirra rakkattee jiruu san keessaa si baafti fuudhaaf heeruma yaaddu waan ta'eef dhugaa dubbachuuf gaa erga dirqama ta'e haadhuman filadha sababa immoo atuu ni beekta waan ta'eef daawwattoonni keenyallee ni beekan. Ummaatee filataa jechuudha. Akka ajaa'ibatti dirqama erga ta'e gaa erga dirqama ta'e malee haadha fi abbaa kiyya keessa kan hin filadhu qabu erga dirqama ta'e ummumatiyyaan filadha maaliif namutuu beeka anis ni beeka maatii waa'een orootis ni beekan sababa nan filadheef. Saa dhugaaqeeti. Okay. Gaaffii biraatti dabarra. Guutuu fi jaal nadiif kam filatte? Jaal Fadiiloo. Allahu akbar. Amma qawween dhadhootte kuno. Yaa ijoollee
Isaan isin bareedhiidho. Amma isin baruun fitinaa nan fiddee kun agartanii. Fadiilii fi guutuu. Waa'ee fadiiliif guutuu. Yaa fadiilii kai. Yaa guutuu maal balleessa. Amma meetu yaasin naa jijjiirii. Maaliif jara kana lamaan odda baasuu hin danda'u gaa. Jijjiiramu. Gaafiin tunarraa jijjiiramu. Daawwattoota keenya. Gaafiin tunarraa jijjiiramuu qabdi. Sababni guutuu kunis bu'aa bahee hojii dabarsinee fadiil kunis hedduu nama gaariidha. Sigalee nama nuti TikTok irraa qabnu keessaa isa tokko. Guutuunis yoo as deebitee nama rakkataa gargaaruu fi nama gartee wajjin dhaabbannu. Keessaafu Instagram irratti anaa fi guutuun rakkataa keenya Oromoodha. Karaa hundaanuu bira dhaabbachaa jirra. Godhaatis jirra. Fuula duras ni goona. Akka goonas abdiin qaba. Ammallee yoo nadhaabillee guutuu fi fadiil bakka tiyya fudhatanii waan kan akka godhan abdii guddaan qaba sigalee ijoolleen teenya sanni hedduu jira. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee kana lamaan filachuu hin danda'u Yaasiin. Narraa jijjiiri dhugaan sii maan. No jijjiiramu dirqama qophii keenya irratti tokko filachuun dirqama dhiifama gaafatta boodara. Yaa maaliin godhare. Hayyeega erga dirqama ta'ee waraabessa gaa kanuma dura yuusee dhaqqaban jaanii miti saniifu egaa yaaboo fadiil kiyya dhiifama guddaa naa godhi maaliif yoo jettee guutuu kana gaa si duran beekaa si duran gartee wajjinis nyaanne garuu atiin kunis anaaf haalaan nama gaariidha nama jaalala qabu nama kabajaa namaa qabu nama Oromoodhaaf yaadu dhugaa dubbachuuf ansii guutuu addaan baasullee hin fadhu arrallee borullee hin baasu garuu Yaasiintu dirqiin addanaa baasisiise laal Yaasiin gaafadha isaa akkas na godhee amma erga dirqama ta'ee gaa maaliif namuma dura beekan nama dur beeturra kaaboodarra bartee hin ta'u guutuu walumaan bolla seen nagaa ni dhageessaafi. Video kana ilaalte jeetiin abdadha. Guutuu filadha dirqama erga jettee akkamiin godha. Fadiil kiyya dhiifama guddaan si gaafadha wallaahi. Sin jaaladha garuu sin jibbaan. Okay. Guutumaa filataa jechuudha. Dirqama erga ta'e egaa guutumaan filadha maaliif osoo narra guutuu dura fadiil beekes guutuun filadhu maaliif fadiilumaan filadha ture. Saniifuu ammaaf guutumaan filadha. Guutuu sin filadha gaa'ii. Filannoon keekis akka xiyyaataatu abdiin qaba. Okay, ayyee. Tole viidiyoo yommuu ilaaltu TikTok fi YouTube irratti kamirratti TikTok fi YouTube irratti kamirra ilaaluu filatta? Okay, viidiyoo YouTube fi TikTok irra dhugaa dubbachuuf yeroo ammaa tana keessatti namni Facebook dhiisee jira. Mataa kiyyarraa kaasii faamilii ta'e hunda nama ammoo hawaasni Oromoo guutuun zabanni Facebook dabree jira maaliif baroota 17 fi 18 19 illee hanga xiqqisho wayyaa namni amma bara 2020 kana TikTok ma deebi'ee jira maaliif TikTokun view hedduu qabaa follow laaftutti argattaa view kan kee laaftutti argattaa namoota hedduu wal bartaa viidiyoon tante namaa wajji akkasitti waliin laaqaa hin qabdu waan gootetuma keessaa kuttaa dhugaa dubbachuuf yeroon takka TikTok seen sa'a 2-3 keessaan bu'aan ta'eef TikTokin filadha. TikTok filadha maaliif mataa kana galgala akkana jala goona garuu gaa maal goona shekkotiin teenya raasaa jirti dhiisuuf yaalii godhaa jira anillee dhiisuullee hin dandeenye garuu akkan dhiisuuf du'aa naa godhaa hordoftoonni waa'een Oromoo. Dhugaa dubbachuuf waan baalageellee irratti hin dalagu waan fokkottuullee hin dalagu immoo TikTok nama balleessa wallaahi dhugaa dubbachuuf asumaan warri TikTok amma dura banattanii hin beekne yoo jiraate akka hin bananne maaliif dalagaa isin dhorgaan dhugaan isin hima wallaahi dalagaa isin dhorgaa kun yaada mataa kiyyaatti ifitti hin banatina. Tole gaafii keenya kan itti aanutti dabarra. Shayxaana sagalee isaa dhaga'uudhamoo moo isa arguu filatta? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبو أمون نبرة جرنا فكات والله قافي يا سيد الرقوي قافي كلا كلا ما أنا في الدين بتاعي والله قافي أما الشيطانات ما يوغل قلنا نفيه استغفر الله لا إله إلا الله أكبر يا لا وتو تخين لو هذا بتشوف أما شيطان سجلي لجوفي شيطان أرجون dhugaa dubbachuuf maal akkana madhagaama sunuu ni beetan amma yoo shayxaan argeen nagaaniin gaggabaa sagalee yoo dhagees nagaaniin baaragee afachumatti saniifuu amma dura arkiteen beekan sagalee isaa dhageesse
Argullee badhuutti. Duuba akkamii gaggabda? Yoo an arge takkaan dhageenye gaamba bunni waa'ee shayxaanaa haasa'uun sudaadha. Gizee iddoo Ayatul Kursiyyiin qaraa deemu waan ta'eef dhugaa dubbachuuf yoo an argellee Ayatul Kursiyyiitti qareetiin bira kuta sagalee isaa san dhagoorra isuma san arguunaa wayya amma. Isa harka filataa jechuudha. Maaliif yoo an argee dhugaa waan ta'een addaan baafadhaa. Tole okay. Osoo karaarra deemu jirtu dhiiraas haa ta'u dubartiis haa ta'u waan feete haa ta'u nama beektuuf nama hin beekne nama san qabalaan dha'uudha moo ummata waltajjii gubbaa jiru dheeyitee waltajjii san seentee itti hiitee dhaabaa waltajjii kana jechuu filatta. Moo nama qabaluu feesan? Karaarraa kanarraa kanama waltajjii sanirraa wayya. Yoo inni balleessaa qabaatee kanama waltajjii san dheeyitee qabalaa miti dhiittee ummatuma san keessa buuftee yoo inni rakkoo qabaatee. Sanumarra wayya. Maaliifi karaarratti uumaan godhugaa yoo irraa baafatuuf eegallee namni sin argu waan ta'eef waltajjiirraa san yoo inni balleessaa qabaatellee hawaasuma san duratti dhukkee irraa kaaftee akka inni ganaa waan sanitti hin deebinee buuta. Okay. Tole. Gaafii biraatti ceena. Lipstick fuula kee dibattee osoo hidhiin dibanne fuula guutuu dibadhuudha moo ka fuulaa san hidhiin dibattee deemuu irras filatta? Balaan buute qono. Shamarran keenya warri waa'een Oroo keessaafu maatii waa'een Oroo akkasumatti illee warreen lipstick kuulii waa'ee kuulii lipstick rabbi raafataa godhuufi isaan malee gaa nuti dhalaan beeyta addunyaan nuti qabnu lipstickumaaf kuulidha dhugaa dubbachuuf yoo wal sosobne malee shamarran keenya akkasuma ukkati miti akkasuma saniifuu osoo dibatuu baannee illee irra gaariidha garuu yeroo takka takka bareedee deemullee barbaachisaadha maaliif if darbuun gaarii miti waan ta'eef gaa kuuluma san hidhitti dibatuutu irra bareeddu maaliif yoo gurraachomtellee ilma bareeddi malee hin fokkottu waan ta'eef. Saniifuu lipstick fuula dibachuu irra filataa jechuudha osoo hidhatti hin dibatiin fuula dibachuu. Lakki kuulii dibachuu na wayya. Fuula dibachuu hidhatti. Irra wayya maaliif dibannus gaa kuuliin ni bareeddi gaa nuti dhalaadhaa ni beeyna. Tole gaafii biraatti ceena. Biyya keessa jiraattu New York fi London yoo nufi jiraadhu siin jaanne yookaan kaan ammoo magaalaa Manchester. Hayyee. New York fi magaalaa Manchester keessa tan filattaadha. Tun ifaa gala. Takkaffaa dura dasiin takkaffaa dura ifaa gala maaliif yoo jettee atuuni beeytaatan osoo beeytuun na gaafattee galatuumi na gaafachuu keessatti asumaanuu carraa harkadhee dubbadhaa jechuudha. An dhugaa dubbachuuf nama yeroo dheertuu yoo xiqqaatte amata kudha takka Manchester jiraachuuf hawwu takka keessaafuu magaalaa England keessa magaalaa Manchester United sababni akkuma reefu gaafii deebisaa kiyya duraarra dubbadhetti ani deeggartuu Manchester United kubbaa hedduun jaaladha. Premier League la Liga la Spain Italian Serie A la Champions League la golli sportii kubbaa miilaa kana jalaa bahu hin jiru waan ta'eef Manchester yeroo amata dhibba takka waan jiraadhe anaaf gammachuu guddaadha ammallee hawwiiti ya fuula duraati galatoomine gaafachuu keessa hawwiiti ya fuula duraa rabbi Manchester si hageessu jaa du'aa inaa godha maal qaba yoo du'aa inaa goota yaa Oromoo rabbi si hageessu amiin rabbi si hageessu amiin Okay. Feruza Khalili fi Ayaan Abdurrazzaq tan filatta. Way je barri jaan sirba baasee sirbi sun naatee jira amma naatee gaafii haasil irratti maaliif yoo jettee reefus guutuu fi fadiil naafitti amma Feruza fi Ayaantu naafitti an akkam akkan ta'u hin beeku erga takka taatee gaa dirqama maaliif Ayaantu tana hedduun jaaladha Feruza illee akkasumatti hedduun jaaladha Feruza caalallee anaaf Ayaantuun haalaan saahibaa akkanan ishii filadhu isatis numa beekta Ayaantuun filadha maaliif anaaf ishii rakkoos balloos waan hunda keessa wajji turre wajjis jirra saniifuu Ayaantuuti hedduu si jaaladha hedduu si kabajaa saahibati qaalii bakka jirtutti gartee rabbi umrii teessi haa dheeressu ilmi namaa
saahiba dhugaa qabaachuun hedduu gaariidha, hedduu bareedaadha. Jiruu teessan keessa shamarran keenya saahiba teessan dhalaata akka filadhaa, nama gaarii, nama gartee waan gaarii irra sin kaa'u, nama yaada gaarii qabu, nama gartee sin tuffanne kasi kabaju. Saniifuu ayyaantuu filadha. Maaliif Feeruzaallee nama haalaan gaariidha, garuu anaaf ayyaantuudha. Maaliif saahiba tiyya dhugaa dubbachuuf ishuman qaba waan ta'eef. Okay, ayyaantuuf durasaa filata. Okay, haa ta'u karaa artistootaatti ci deemina. Shukrii Jamaalii fi Kadiir Martuu kam filatte? Hayyeegaa Shukrii Jamaalii fi Kadiir Martuu kan filattaadha. Dhugaa dubbachuuf Shukrii illee nama naalaan jaaladhu. Kadiir immoo nama onneetiyya tuqu keessaa dhugaa dubbachuudhaaf. Kadiir ani hedduun jaaladha. Sirba Shukrii Jamaal duraallee ani Kadiir Martuu dhaggeeffataatiin guddadhe. Maaliif keessaafu hawaasni keenya Harargeedha. Gandummaa osoo hin ta'in dubbiin tun amma akka dhugatti yoo dubbanne ani sirba Kadiir dhageetii irra caalaa ergan gartee deddeemee Shukrii ta'uu isaa beeke malee hin beeku. Maaliif Kadiir naannoo keenyaa miti saniif hin beeka ture. Shukriinis ilma Oromooti, sirba isaaniin beeka, nin jaaladha, nin kabaja. Shukriis hedduun dinqisiifadha. Keessaafu sirba waa'ee Minilik irratti jeessanii hedduun jaaladha sirba isaa keessaa. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf leenci ka qawwee dura dhaabbate. Kagartee isaaf ifiif jee uummata Oromootiif harka kan rakkate Suudaanii fi kana hunda keessatti artiistii Oromoo kagartee qawwee dura dhaabbate waan feetan fidaa jee sirba sirbe Kadiir Martuuti. Tanammoo dhugaanni qallatti malee hin cittu dhugaa dubbachuudhaaf. Haati isaalleen qabsoo keessatti wareegamtee abbaan isaalleen hangama qabsoo keessatti dirree qabsoo jira jechuudha. Akkasii isaan lamaan ijoollee artiistoota keenya hundaa'uun hin jaaladha. Garuu dhugaa dubbachuudhaafan durumarraa eegalii sirba jaalalaati yoo dhufne Farhaan Baddeessaati nama jijjiiruun qabu. Karaa qabsoo karaa biratti yoo dhufne immoo ani Kadiir Martuu hedduun jaaladha. Asumaanuu Kadiir keenya hedduun si jaaladha, hedduun si kabajaa. Ammallee jabaadhu. Wantoota tokko gartee kabaduu jira. Wantoota akkasiisaniif harka hin kennini. Yeroo hunda gartee karaa keetiin deemi, karaa ilma namaatiin hin deemini. Maalayaan ilma namaaf irraa dhiisi. Ati nama cimaadha, nama gartee nuti dura keenyee si laallu. Kabajaan ta'e dur jirtu ammallee ni jirti. Akka kabajaa teessan gartee cimfattee qabattee fuula durallee itti tarkaanfattu, ittiin dulloomtee, ittiin gartee umurii itti dheerattee gaafa gartee namoota addunyaarraa gallaa ittiin gallullee hanga kabajaa tan teetan agartee gadi lakkisiniin siin jaa. Shukrii keenyaatillee hedduu si jaaladha, hedduun si kabajaa. Bakkuma jirtutti nagayaan naa jiraadhu. Sirba kan ajaa'ibaa kana caaluu sirraa eega. Maaliif artiistoonni Oromoo kan nuti yeroo ammaa qabnu keessa isin faadha waan ta'eef quuqama hawaasatti jiru kana irraa buqqiftan jeetii yaada abdii guddaan sirraa qaba. Bakka sanatti gaa erga tokko filadhu jettee dirqama filachuun qaba. Kadiir Martuutiin filadha. Maaliif keessaafuu sirba isaa ka qabsoo ani onneetii keessa na jira waan ta'eef dhaggeeffachaan guddadhees waan ta'eef Kadiir Martuutiin filadha. Shukrii hedduun of kolchi siin gubbaa Kadiir Martuu filadha. Siin jaaladha, siin kabaja. Dirqama argatee garuu Kadiir filadha. Okay, galatoomii dasii caffee aannanii waan qophii noo jigootee qophiin keenya asirra raawwata. Saniifuu hedduu takka galatoomii sinjaa maqaa hordoftoota waan noorootiin saniifuu waan dhaammatoo jiraate. Akkasii gaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota waan Orootuub hundi keessanuu waan viidiyoo keenya daawwattaniif hedduu galatoomaa. Oromootii bakka jirtanii wal jaaladhaa, wal kabajaa, artii teessan guddisaa. Oromoo YouTuberri Oromoodha hogguu dhufe hunda isin qadhaadha taa'oluun faayidaa hin qabu. Walii beekaadha, waliif sheer godhaadha, wal jajjabeessaadha. Arra gartee ati artii ta'e yoo hin guddisne namni sii guddisu hin jiru. Arra ati gartee saba kee bira yoo dhaabbanne namni saba kee dhufee gartee lafaa sii kaasee sii ol qabu hin jiru. Sabni kee si qaba, sabni kee siif rakkata, sabni kan kee gartee sumaaf jecha cinqama. Saniifuu hawaasni keenya osoo jirru kun dhufee gartee subscribe godhaan jeeyin ifi beekaatii viidiyoo tanya jallee tanya laalaaf wanni isinirraa irratu hin jiru waan ta'eef karaa YouTubetti dhufuu yoo feetas immoo warra YouTuberaa kan isin dura jiru dubbisaadha. Isaanii wajji waliigalaa waan godhuu qabdanis karaarra isinaa kaanii isinillee gartee warra YouTuberaatiif ijoollee tanya xixiqqoota isin duuba jirtu akka gartee isin ijoollee tanya xixiqqoo isin duuba jirtu kana bakka teessan akka gahan akka gootan asumaan kabajaan isin gaafadha. Maaliifuu namnii fi waan hundarratti wal gargaaru dirqama waan ta'eef bilisummaa waliin nu haa deebisu. Johaar fi Baqqalaa Garbaa hunda warreen hidhame hunda rabbi hidhaan waa baasu.
Yaasin keenya waan asirra naaf yerte hedduu galatoomii warree maatii waa'een orootuu bitaatan hundi keessanuu arragaan gisee hunda mustariyaa fi ayyaan faadhaamii warri laayikii kun kudhan feena jaan naaf yaasinis hanguma dandeessan kannaa isiniin jennaan nuti dhibbaallee isinirran keenyu kumallee isinirran keenyu yoo isinitti tolan laayikii godha. Yaanni kan yoo isiniin ta'in immoo waan kana sirreeffadhaa jaa koomentirra nu gorfadhaa. Adaraa Oromooti. Keessaa walaa gorfannu paabliik irra wal arrabsuu haa dhiifnu. Waan kana aadaa fokkottuudha safuu Oromoon dur qabdu san haa deebisnuun isiniin jaa hedduu galatoomaa naa jabaadhaa salaamtaan tun ta'u hunda keessaniiti waan nooroo kiyya galatoomii ulfaadhu jira. Galatoomii saniifuu dasii teenya hedduu galatoomii yaadanuu kan ta'eef kun kaan immoo qophii kiyya waan yeroo hojii fudhatteef saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa qophiin keenya kan dasii hojii goone asumarratti raawwataa. Nama fiduu qabnu koomentii jala nu barreessaa baalee akka ifaa fidaa jettanii akkasumatti faayizaa fi kana illee fidaa jettanii saniifuu fidii jechaa jirtanii saniifuu isaanillee qabadheetiin isiniif dhufa hanga fiidiyoo biraa wal agarratti nageen nu turaa horaa bulaa galatoomaa waan yeroo keessan fudhattanii shaayii keessan fudhattanii daawwachaa jirtaniif galatoomaa maqaa hordoftoota waa'ee noorootiin maqaa keessaniin galatoomaan isiniin jaa saniifuu hanga fiidiyoo biraa wal agarratti assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.